ummata kas diinii kee jaallatu qabna haalamma jiramuun fuulduraatti adeemnaan dhaloota boodaatiif har'umatti yaannaan ilmaan keenya waa barattee olluu kanaan magaalaa barnoota bakka hundatti dhaamna rabbi yaadatu kun walitti nuu qabnaan dirqama rabbiin keenya nurra kaa'e qabna harka wal qabanna biyyaaf tola hollaa nasriidhaan. Bismillah. Inni kan inni si nama bira dhaabbattan kun maalodha? Inni gara mirga kootii irra jiru kun mana fincaaniitii kan masjiida kanaati. Bakki dafattiin jechuun lafti masjiida kanaatti dhaabbatus kun asuma gara kanaan inni kun mana quraanaati. Manni quraanaa kun barreen gaddaa gara olii sanaa waraabbii gaafa dura irrattis mul'ata. Ammas waraabbee turte mana jallisaa sirrisaas qorqorroo barana bakka salaataa taatu jennee qorqorroo gurdiidhaan achitti naannesinee turre. Inni sun barreen gaddaa jallisaa sirrisaas qorqorroo ture. Sanarraa ummatootuma asii ijoollee biratti fidee galmeesse maatiitti xalayaa barreessinee dhufanii waa birrii isaan nu darbatanii mana quraanaa kana naannoo birrii 60,000 wayiitiin ijaarranne. Alhamdulillah kanarraa jechuudha lafattiidhuma jirtu irratti ammi manni fincaaniitii fi manni quraanaa walirraa fagaatu yoo fagaate jechuudha kunoo kanuma margaaru kana meetira lama caalu mana fincaaniitii gara kanaanii asiin mana quraanaati mee isinis kana laalaati jechuudha asiin gara kanaan qeelaadha ammatu lafti kun bitamee gidduu nu bahee lafa kana walitti baafneetiyyuu mana quraanaa sitti guddisuu dandeenya. Immoo jechuudha gara boodaa kana jechuudha garri boodaa kun immoo jechuudha qeeraa jechuudha magaalaa Beddelleeti beekamaadha gara booddee keenyaa kanaan jechuudha isa kana dhakaadhaan jechuudha gana baanee gibbiidhaan qilleensa achirraa ka'uu fi jechuudha kan shintibeetii kanarraa ka'us baay'ee manni quraanaa waan shintibeetiidha walirra dhufeef baay'ee nu jeeqa. Qilleensi isaa jechuudha fooliin taane irraa argama tokko shintibeetiin kanarraa ka'ee jechuudha. Waan naan immoo jechuudha kanarraa jechuudha kan qeeraa kanatu baay'ee yeroo qilleensi jechuudha intinii jedhu yeroo birraa kana fa'a baay'ee jechuudha dhiiga adda addaatu cincaa adda addaatu jira waan ta'eef maatiidhuma jechuudha ijoolleedhuma maatii jechuudha namaa kana iyyuu nurkaa miidhaa amma jennu tokko sodaa qabna garuu mootuu lafti kun gidduudhaan ubbee akkuma nama jedhe kana gimbii jechuudha dhakaadhaan kan abbaanee ijaarrannee jechuudha amma tokko qilleensicha ofirraa qolachuu dandeenya. Kanaaf jechuudha kana gochuudhaaf sadarkaa namarra jirru jechuudha murteessaa miti. Baay'ee jechuudha masjiidni kun boodatti fiinsaa guddaa keessa jira. Inshaallah yoo hawaasni islaamaa wajjin dhaabbatee hawaasa naannoo kanaas ilmaan isaas hin barsiifna. Garuu jechuudha ani akka kootti jechuudha warri beeku warri wajjin baranne na beeku. Ani jechuudha sadarkaa ammatti jiru qaayidaa nuuraan iyyaa barsiisu. Garuu waraqaa ragaa jechuudha naannoo Harargee jechuudha baroodaa bakka jedhamutti bara 2007 dhaqee ishee Mahammad Hassan Turoo jedhama isheen kan koo. Isaan irratti kutuba sittaa fixee jechuudha ergan deebi'ee sadarkaa koo jechuudha himuudhaaf of kaabuudhaaf osoo hin ta'in iddoo amma jiru kana ibsuu barbaadeeti. Bara jechuudha waggoota 3 isaan bira ture waraqaa ragaa kan hin fudhadhe jechuudha kutuba sittaa barsiisuu godhaani. Garuu ennaan dhufu carraa jechuudha gadiiniiti carraan taane mudanne illee jennu caalaan jechuudha ganama barsiise jechuudha nama jechuudha nama quraana rabbii nama barsiise jenneetuma. Alif laam irraa tafsiira irraa sagaraasuu dhufne alif itti deebineetuma alif baa jechuudha kanaani man tawaadhaa lillahi rafa'ahu Allah jedha Rasuul sallallahu alaihi wasallam namni rabbii jechuudha gad of qabee sadarkaa ofii dhiisee jedhe rabbiin ol isa fuudhu malee nafu. Waan Rasuulli jedhaniif kanuma dhaabbadheenanis isan qaree dhufee jechuudha waraqaa ragaatti qabu dhiiseetumaan alif baa jechuu jalqabsiise. Ennaanan jechuudha barsiisuu kanatti seenus haalawwan amma dubbanne kun danqaa nuti taa'anii tokko dhiphina lafaati lammata iddoon itti barsiisan kun jechuudha baay'ee dhiphaa ta'uudha jechuudha bootaa jechuudha foolii adda addaatiif dhukkuba adda addaatiif nama saaxilu kanaaf jechuudha haala kana inshaallah gara fuulduraatti rabbis nu mijeessaa kana keessaa inuma baana jennee carraaqaa jirra kanaaf jechuudha gabaabinaan rakkoodhuma kanaa jechuudha ibsuudhaafan malee rakkoo dhuunfaa kootii yookiin rakkoo nama dhuunfaa ibsuudhaaf miti. Manni quraanaa jechuudha kun. Inni kun mana quraanaa isa amma jenne kanaadha barreen gaddaa haalol khayriinis egaa nu gargaaree kooma dubbanne shawaadhaa fi dhakaa fa'aa haalol khayriin nu buusee jechuudha kana malee jechuudha birriin uummata irraa sassaabne naannoo birrii 60,000 qorqorroo kana naannoo qorqorroo 30 ijaarrannee jallisaa jechuudha masalataa fi liishoodhaan kanaan jechuudha barreen gaddaa inshaallah jijjiiramni dhufeera ijoollee keenyas eebbisiifnee irra marsaa tokko marsaa lammaffaadhaaf immoo ramadaana kana asitti inni eebbisiifna jennee yaada qabna. Amma yeroo laallu manni quraanaa keessan baay'ee dhiphoodha waan ta'eedhaaf ijoollee keessan wajjin wal madaalaa. Ijoollee baay'ina ijoolleetiin waliin madaalu akkuma ta'etti ijoolleen ammi tokko waaree dura jechuudha garii lafa teessee wal cinqitees yoo baratte gariin immoo jechuudha waaree boodaa jechuudha barnoonni idilee kan mootummaa kunis jechuun jira waan ta'eedhaaf
sababa kanaatiifis jechuudha ammi tokko jechuudha waaree dura dhufu ammi tokko immoo jechuudha waaree booda dhufu jechuudha warri ganama isa sana baratan jechuudha. Kanaafuu bootaan baay'ee si rakkiseera jechuudha. Bootaan dhiphinni bootaa baay'ee jechuudha teessoo gaallee hin qabnu kana fakkaata haalli baruu barsiisuu masjiida kana immoo ergan dhufee jechuudha akkan itti jalqabsiise yoon kaasuu yaale guyyaa jechuudha ganama jechuudha sa'aatii 2:00 amma sa'aatii 5 ijoolleen ganama baratu. Wanni baratamu jechuudha quraanuma rabbiitii fi siiraa nabiyyi keenya immoo jechuudha siiraa sahaabota akkaataa jiruuf jireenya rasuulli maal keessa akka bahe diiniin kun haala kamiin akka nutti as dhufe mata duree jechuudha aruntinii khulaasaa nuurul yaqiin nan barsiisa. Kan immoo quraana fixanii immoo jedhan kitaabottootiin barsiisaan jira. Ilaa kunoo kana fakkaata egaa kuni addarsu isaa min wal arbaa'uun jaa. من جيت من الدور الثاني من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أكاتا جلوف جرينيا رسول الله مرسا تقفى برين قداتو مريتو ري برنا مو كاتا جلوف جرينيا رسول الله مرسا لما فرّا بقولنا برتمي سديت الرجيني الرّا الناس كان فكاتها يجود حالا كان أنا جول برسي سارة إسقال قلام مو جيت لأني كنا ما ساتي لما بقول كذا ما ساتي شنيتي ورجعنا ما سوم منا برم سايت شو دواري بودا براتو warri jechuudha ka saatii dhufanii ganama immoo mana barumsaa isaa kan mootummaa baratan immoo saatii 8tti dhufaniitiyyuu amma jechuudha saatii 10tti salaataa asiriitti kan barsiifnu akkasumas jechuudha ijoollee keenya jechuudha qeerroo keenyaa fi qarree keenyas dabalatee jechuudha akkuma kana koreen keenyas magriibaa fi ishaa gidduu immoo torbanitti jechuudha torban keessa guyyaa 4 tafsiiratu qaraama torban lama immoo jechuudha usulatu qaraama sababiin kana gooneef jechuudha namni sadarkaa ka'umsaarra jiruu fi sadarkaa giddu galeessaarra jiru hundi isaa fayyadamaa akka ta'uu fi inshallah jechuudha sadarkaa kan dubartootaa ammoo jechuudha torban lama keessatti yeroo tokko jechuudha sababiin isaa dubartoota keenya keessa hojjetaa mootummaa adda addaa jira gariin haadha ilmaanii faatu jira waan ta'eedhaaf yeroo hunda isaaniif argamuun hin mijatu jenneetiyyuu torban keessa jechuudha guyyaa yawman ahad isa jedhamu guyyaa guddaa waaree booda dhufanii jechuudha barachuudhaaf barreen gaddaas jalqabnee turre baranas ammitti deemne tokko hin jira. Inshallah sakanas hanqinni jechuudha qaawwi gidduutti jechuudha walitti fufiinsa barumsi kun kennamu baatus gara fuulduraatti inshallah haalli nu mijjatee dhiphina iddoo kana keessa yoo baane jechuudha inshallah haalli mijjataan yoo nu uumame haal duree namni tokko yoo nu mijjate jalas torban lama keessas ta'u torban keessas ta'u mariisisnee inshallah barumsi gara dubartootaatiin kennamus akka inni itti fufiinsaan jechuudha kennamu goona yaanni keenya kana jechuudha diiniin kun akka inni itti mataa ol qabatu dhaloonni egeree kun akka inni qaramu diinii islaamaatiin sunnaa rasuulaatiin faayamee akka inni ol ka'uu jechuudha deeggarsa isinirraa eegamu nu godhaa jennaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullah.